Marre kanatti aansuudhaan immoo keessummaa kiyya lammaffaa qorataa seenaa akkasumas aadaa akkasumas barsiisaa fi akkasumas kaadhimamaa PhD University Bulee Horaatti obbo Geetaachoo Taaddasaa keessummaa godhee isiniif qopheessee jira. Isa waliin turtii taasisu hanga xumura qophii keenya. Harkafune Oromo Irreech Irreekeen baga ayyaana irreechaa geessan እንኳን ለኢሬቻ በዓል አደረሳችሁ Happy Irecha Festival እንኳን በዓል ኢሬቻን አብጽፉ በገድ ነበድኩ ጋዴን ኢድ ኢሬቻ አዋሌ ኢሬቹ አያኒራ ኬሮኒ ኤሊሲኖን baga ayana irrenchika gaenki geltinen media risa irra ayana gari mallaqa biyya alaarraa isiniif ergame baankii Awaashitti sharafadhaa daranittiin buufadhaa. Barsiisaa akkasumas kaadhimamaa PhD Geetaachoo Taaddasaa gara gammadaashoo baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eegdan. Cheers. Cheers. Akkas kun. Egaan barsiisaadha. Barsiisaan guyyaa har'aa kanaan dura yeroo baay'ee deddeebi'anii barsiisonni dhufaan jiranii gara shookitti naan jechaa turanii. Barsiisonni baay'ee fidaa jirra. Kunoo isaan keessaa immoo barsiisaa Geetaachoonis warra tokko. Baga nagaan dhufte irra deebine. Baga nagaan nu eegdani. Barsiisota eegaa turte shoo irratti abdetta jette. Lallaalaa ture dhuguma anis akkamitti barsiisni tokkichi jiraachuu dhiise jechaa ture ammas ifis ragaasii ta'e ragaa nu ta'eera kana booda showun kee inclusive ta'uunsa gaa hundumtuu habeeku ragaa barsiisaa Geetaachoon University Bulee Horaatti barataadhasi barsiisaadhasi akkas gosi barnoota ati irratti immoo hirmaattee jirtu inni guddaani gadaadha. Gadaa keessaa immoo amma kunoo torban irreechaa keessa jira. Irreechatti jira. Sirriidha. Ijoollummaatti irreecha kabajjetta? Irreecha kana egaa akka naannoon ani itti dhaladheetitti irreecha kana amma gara hora Arsadeetitti gara hora Finfinneetitti walitti dhufama malee duraan achuma naannootti faa egaa fagoo ta'urraan kan ka'ee fi tiraanspoortiin haalli isaa mijataa waan hin turreef ijoollummaatti naannuma keenya malkuma naannoo keenyatti abbootiin malkaa itti irreeffannutu jira. Malkaa sanitti irreeffachaatii turre jechuudha. Naannoo kamitti kan barsiisaa Geetaachoon guddatanii fi dhalatan? Ani egaa naannoo Kaaba Shawaati. Naannoo Kaaba Shawaa aanaa warra Jaarsoo magaalaa Tulluu Milkii ganda Abbuu Keekuu kan jedhamtutti kanan dhaladhee guddadhee loon tiksee haamee qotee facaasee haamee maatii gargaaraa baadiyyaatti guddatte? Sirriitti. Salaale. Wallee fa'aa kana wallisaa guddatte akkam? Wallee irreechaa fa'aa? Wallee irreechaa kana amma keessattuu eeguma guddannee gara naannoo kanatti ol dhufnee sirriitti adda baafachaatii turre. Isaan ala garuu akkuma ijoollee baadiyyaa weelluma gizee qonnaa gizee dhayichaa gizee haamaa gizee loon tiksitu gizee akkasii gizee daboo walii dhuftu mataasaa danda'ee jira. Goobee fa'aa? Goobee taphanne sirriitti taphanne. Goobee sirriitti taphanne amma kunoo gizee mana teennee ijoolleen akkanatti dhiichisan kana tokko garaan beeytaa seeni godha akka jaarsee obbo Ijaaraan gidduu seenanii. Mee ammatu shoo kanarratti goobee gidduu seeni siin jenne guyyaanis yeroo ayyaanaatti waan ta'eef mee gidduu nuu seenitu siin jenne yaadannoo goobee kee keessaa immoo waan nuu jettu qabda? Egaa goobee kana goobee jawaa maaloo goobee gobsiyaa birraa gobsiyaa jawaa maaloo alamii gaaruma jirra gobsiyaa jawaa maaloo masqala mootiin ayyaana gobsiyaa jawaa maaloo guddicha goosittanaana goobee haye kadheetu goobee haye agamsa minaaru goobee haye abee dallaa oduu dallaa caaru egaa baay'eedha amma. Kaanetu
Caalatti kana caala sirbin baay'ee nutti tola. Egaa ijoollummaadhaan gobee sirbaa irreecha yeroo kabajju garuu ijoollummaadhaan miimooriin kee irreecha ammaa erga guddattee erga barnoota isaatti seentee waan hundumaa beektuu fi kan gaafa sana sammuu kee keessa childhood memory'n kee irreecha sirriitti yaadata? Yaadata beektaa irreecha kana amma akka naannoo Oromiyaatitti irreecha kana bifa even maquma isaatu amma irreessan jenna irreecha illee jenna iddoo tokko tokkotti immoo dhibaayyuu jenna egaa akka qorataatitti dhibaayyuu illee jedhama kanaaf akka ijoollummaatitti yaadanna irreecha amma ayyaana akkatti kabajnu kana qofallee miti irreecha fakkeenyaaf nama irreecha araara ta'uu isaatiin sirriitti na yaadadha maaliif namni yoo wal lolee maal jenna traditionally amma namoonni yoo wal lolanii gaafa araaramuudhaa deemanu ati yoo obboleessa keetiin ollaadhaan hiriyaadhaan firaan dingata wal dhabde si araarsuudhaa gaafa dhufanu dhaqiitoo irreessa ciradhu siin jedhu dhaqii irreessa ciradhu gaafa siin jedhu marga dhaqxee ciratta hundeedhaan cirta marga kaffiixeessaallee irraa hin kutamne cirattee dhufte marga san nama wal dhabde sanirra kaa'attee dhiifama wal gaafattanii araarri bu'a jechuudha. Inni illee irreessa jedha. Irreessa ciradhu jedhama. Kana qofa miti yemmuu eebbaallee yemmuu garagaraallee. Irreessa nuu fidaa jedha. Irreessa nuu fidaa jedhama. Kanaaf irreessi marga nuu namni qabatee deemu sana wajjiniin wal qabatuuf araara wajjiniin waan ritual ta'e wajjin wal qabata jette. Araara wajjin nagaa wajjin dhiifama wajjin walitti deebi'u. Isa kan wajjin kan wal qabatudha. Kanaaf amma immoo bal'atee isa caalaa babal'achaati jira jechuudha. Of course haalli itti lagas yookaan immoo haroo deemanii itti irreeffatan hin jira. Kanaaf akka ijoollummaatitti wantoonni yaadannu baay'eetu jira. Bal'aadhas immoo amma irreecha gaafa jennu of course irreechi guyyaa ayyaana galataati. Ayyaana galataati garuu isa caalaa ayyaana guyyaa itti kana caalaa guddatee babal'atee dhufeera yaada jedhuu fi kanaaf hin yaadadha. Egaa barsiisaan background kee yeroo qorannu ati nama seeraati, ogeessa seeraati, digiriin kee jalqabaas seera, digiriin kee lammaffaa seera, amma immoo gara gadaa and governance bulchiinsa gadaa fi bulchiinsa isaati gara kanatti PhD kee hojjechaa jirta sana keessatti immoo irreechi illee ni jira. Akka nama seeraa taatee gara kanatti gara aadaa kanatti gara gadaa gara irreechaa kanatti maaltu gara kanatti akkati dhuftu si kakaase jaalala aadaa irraa qabdu moo tarii mudannoo addaa wayii qabdaa laata? Qorannoo gadaa kanatti maaliif dhufteedha? Baay'ee gaariidha. Egaa inni kun dhuguma dubbachuudhaaf akkan dhugaa dubbachuudhaaf osoon sirni gadaa kun akka amma Bulee Horaa Yuunivarsiitii fi instituutonni garaagaraa banan kun odoo dur banamee raate digiruma calqabaatu isan baradhaayu. Maaliif yoo jenne sirni gadaa dhugumatti dubbachuudhaaf sababa keenya ta'eef miti. Sirni gadaa kuni sirna baay'ee cimaa ta'e filoosofii gurguddaa kan of keessaa qabu Oromoo sabni Oromoo hortee kuush saba guddaa gaanfa Afrikaa kuni. Ilmi namaa akkamitti akka nyaatuuf akkamitti akka uffatu osoo hin barin sirna kana kalaqee sirna bulchiinsaa, sirna siyaasaa, sirna diinagdee, sirna waliin jireenyaa, sirna naannoo ittiin bulchan kana kalaqee addunyaa kanaa gumaachee amma UNESCO nuu galmeessisuusaa beekumsa guddaa addunyaa kanarratti. Qorataan tokko sirna gadaa kana Oromootu kalaqe jechuu saba gurraacha kanatti kalaqe jechuu hin danda'uu jedhe. Isaanii miti yoon jedhe immoo ragaan dhabee jedhe. Kanaafuu confused ta'eera. Kanaaf hanan akkan baradhu kan na godhe inni tokko maatii kiyyarraa dhiibbaa akka impaaktiin irratti uume nan yaadadha. Maaliif abbaan kiyya nama jaarsa baay'ee beekamaadha warra jaarsoo irratti. Namni isan beekne hin jiru. Jaarsa beekamaadha. Jaarsa araara buusu. Jaarsa namni yoo walitti bu'e kan araarsu. Kan aadaa beeku. Kan aadaa beeku. Kan duudhaa beeku. Kan safuu beeku. Kan namni yoo wal ajjeesellee nama gumaa nyaachisuudha. Abbaan kiyya jechuudha. Abbaa daalachaa jedhaniini safaratti fardaan waamama. Abbaa daalachaa jedhanii. Abbaa daalachaa jedhanii. Amma ijoollummaa kiyyatti yookaan immoo eeguma guddadheeyyuu namoonni qe'ee keenyan dhufan. Maaliif dhufanii dabaree qabatu. Dabaree qabataniit balbala keenya odoo nuti rafnuu dhufanii nu rattannoodha. Abaluu wajjin wal dhabnee irraa gaafa akkasii ati nuu laalee
Sargii kiyya abalu ati nuu deemi sargii gaafa deemtu amaamota namni hundi hin deemu. Nama sirriitti aadaa safuu kana hunda beekutu deema. Amma kanarra taa'ee ilaalee ga'ee abbaan kiyya hariiroon hawaasni nagaan akka waliin jiraatu akka wal jaalatu lolli salphumatti akka dhaabbatu gocha inni gochaa ture san gaafa laalu inni kun eessaa dhufe sirna gadaa keessaa isa tokko. Akkas taanaan ani immoo isa kana bifa saayinsii ta'een qorachuun qaba jedhee sirna gadaa kana gaafa dhufu ogeessummaa seeraa kana keessa barsiisaa seeraa ta'e seeraan barsiisaa Diillaa Yuunivarsiitii achi keessaa gara gadaa qorachuutti dhufe jechuudha. Kanaafuu impaaktii kana keessatti uume maali hoo jenne ga'ee abbaan kiyya aadaa kanarra sirna kana keessatti ga'ee inni hawaasa keessatti taphachaatii ture jechuudha. Guddinuma keetu gara kanatti si fide. Of course baay'ee isa jalatti hin guddadhe yeroo mara haasaa kiyya keessatti maal keessatti mammaaksan dhabduu taphaa wannoo kana hin dhabdu jechuun natti tola. Kanaaf barsiisaa Geetaachoo keessatti abbaa daalachaa arguu dandeenya jechuudha. Hin danda'ama. Namoonni amma dhuguma dubbachuudhaaf miidiyaa irrattis haa ta'u namoonni gaafannoo jedhu maali kun isumatu lafa ta'a isumatu abbaan daalachaa hin duunee jedhu. Nama bakka buuseera jedhu. Ilma abbaa caalu taatee waan abbaan kee qabu kanammoo barnoota ammayyaatiin dabaaltee gara barnootaatti seentee jirti. Barnoota amma barattu kana keessatti barnoota itti jirtu kana waliin gaafa laaltu irreechaa fi gadaa yeroo wal qabsiisan walitti dhufeenya irreechatu gadaa jala jiramoo irreechaaf gadaan adda addamoo gadaatu irreecha jala jiramoo waan konseptii wal makaa yeroo haasa'an namumti Oromoo ta'e iyyuu hin arginu. Irreechaa fi gadaa akkamittiin ibsita? Egaa isa kana tokko akkas jedhu a coin with two sides jedhu. Amma saantimni tokko fuula lama qabdiimi fuula lama qabdi. Amma isa kana akkamitti adda baasta? Of course asirraan isa kunoo ambassaa fi zawudii maalii jennee taphannu sun jira miti akkatti adda baasuu hin dandeessu tokkuma. Garuu fuula lama qaba. Barbaachisaa ta'e immoo irreechi jaarmiyaalee sirni gadaa qabu keessaa isa tokko. Kanaaf irreechi sirna gadaa keessaa yookaan immoo sirna gadaa keessatti argama. Kanaafuu irreechi jaarmiyaa tokko jechuu dandeenya. Irreechi jaarmiyaa tokko waan ta'eef egaa irreechumti kun immoo maali jennee kaasuu dandeenya. Irreechi kun maali jennee kan kaasnu hoo ta'e irreechi ani akka qorataatitti karaa bifa sadii ilaaluu dandeenya. Irreecha akka ayyaana galateeffannaa guyyaa ayyaana galateeffannaa sabni Oromoo durduri bara darbee yookaan oggaa kurna yookaan oggaa dhibba har'aa kan calqabe osoo hin taane oggaa kumaataman har'aa durdurii calqabee Oromoon filoosofii addunyaa kana ittiin hubatu qaba. Sabni kamiyyuu yookaan namni kamiyyuu isa keessaa sabni Oromoo jedhamu kuni amma ilmi namaa gaafa dhalatu intellect mindii fi free will qabatee dhalata. Intellect mindii jechuun waan tokko kan ittiin yaaddu kan ittiin xiinxaltu ani maalifan uumame eenyuun na uume eenyutu na eega akkan ammani nagaa qabaadhu akkan jiraadhu akkan lubbuudhaan jiraadhu kan na godhe maali eenyu waliin jiraadhu akkamittan jiraadhu isa kana hin kaasa. Kanaaf immoo intellect mindii qabaata. Murteessuuf immoo free will qaba. Eenyu kan na uume eessan jira maafan jiraadha eessaan dhufe kan jedhu jechuudha. Kanaaf Oromoon ontoloojii mataasaa qaba. Oromoo world view jennaan. Addunyaan kun kan ittiin galuuf isa keessaa maal jedhee bira ga'ee addunyaa kana kan uume hundumaa kan danda'u addunyaa kana kan uume hundumaa kan danda'u omnipresence bakka hunda kan jiraatu omniscient waa hunda kan beekuu fi omnipotent waan hunda kan danda'u waaqa gurraacha isatu hunda danda'a. Anas kan na uume addunyaa kanas kan uume yuunivarsiitii kana uume kan isa. Kanaaf immoo waan kana na uumeef irreecha kana wajjin wal qabsiisee waan na uumeef ganna bacaqqii kana keessa booqaa birraatti waan nagaan na baaseef galataa jedhee galateeffata jechuudha. Galata galchaaf. Maaliif yaadni yeroo kanatti kabajame? Ganni maaliin bakka bu'a? Ganni waan hamaa garuu achi keessaa immoo gaarii ba'a. Wantoota hamaadhaan bakka bu'a. Maal? Bokkaa jira, bakakkaa jira, isa tender kan jennu kana hin jira, lolaa jira,
lolaan kun lagni hin guutaa nama nyaataa dhoqqee keessa deemu jira dhoqqee keessa wantoota kanaan kan guutamedha akka birraa kana sitti hin tolu kanaaf maaliif isa kana nagaan nu eegde kana qofa miti immoo wanta facaafatutu jira achi keessa kana facaafatee amma daraaraa jira asheeta kanallee nagaan akka nyaannu nagaa waan nu tiksitee nu eegdee fayyaa nu kenniteef waan loon keenya horaniif waan loon keenya fayyaa ta'anii wal horanii hormaata arganneef galata siif kennina kanaaf guyyaa ayyaana galataati gratitude reciprocity qaba jechuudha laal oromoo biratti sirni irreechaa kuni reciprocity dha reciprocity jechuun hodhu kenni jechuudha maal inni hodhu kenniin nagaa naa kennite fayyaa naa kennite na eegdee na tiksite ganna san bacaqqisan nagaa na baate booqaa biraatti na baaste loon koo naa tiksite maatii koo na tiksite har'aan na geesse carraa har'aa kana na geesse galata hodhu inni immoo maal kana waan sii kenneef eenyu uumaa waaqni kanaaf guyyaa ayyaana galataati jennaan isa kana bira darbee immoo inni kun amma karaa hafuuraa yookaan spiritual contextiidhaan gaafa laallechuudha karaa biraa garuu irreechi isa bira darbee aadaadha. Cultural contextiidhaan laaluu dandeenya. Maali irreechi kuni guyyaa sabni Oromoo guddaan kuni gadi ba'ee bakka tokkotti dhufee amma miliyoona 7 oli bakka tokkotti dhufee guyyaa itti jaalala walii qabu. Eenyummaasaa, tokkummaasaa, obbolawummaasaa guyyaa itti cimsatu, guyyaa itti agarsiisu, guyyaa itti gammachuu walii hiru. Guyyaa itti araarrillee fakkeenyaaf irreecha keessaa tokko haloo qabattee irreecha deemtu. Sona yookaan immoo vaaliyuu irreechaa keessaa tokko araara. Araara buusteet, araaramteet obboleessa kee waliin ta'uu danda'a, obboleettii kee waliin ta'uu danda'a, ollaa ta'uu danda'a, maatii ta'uu danda'a, fira ta'uu danda'a. Yoo wal lolte araaramteet irreecha deemta. Maaliif filosoofii Oromoo keessatti yoo haloo qabattee irreecha deemte waaqni sin dhaga'u, yoo kadhattes sin dhaga'u. Yoo galateeffattes galata kee fudhatu yoo wal eebbistes eebba kee dhaga'u jedhee waan amanuuf jechuudha. Kanaaf irreechi bifa kanaan laaluu dandeenya. Inni biraa irreecha filosoofii Oromooti. Maanni filosoofiin Oromoo? Filosoofiin Oromoo achi keessatti ilaallu tokko baalaansii ilmi namaa naannoo wajjin siriyyuun jedha yeroo baay'ee. Siriyyuu jechuun uumamaa fi uummanni kan wal dhaga'ee wal danda'ee nagaa naannoo isaa wajjin jiraatu baalaansi ta'e filosoofii guddaadha. Ilmi namaa naannoo isaa wajjin harmoonii ta'e wal dhugee wal danda'ee too kan ittiin jiraatu jechuudha. Filsifinnaa kun inni biraa taayim saayikilii illee of keessaa qaba. Taayim saayikiliin maali? Irreechi naanna'ee dhufa kalaandira mataasaa qaba naanna'ee dhufa waan dhaabbataa miti taayim saayikiliin achi keessa jira. Naannoo wajjin harmoonii ta'e wal dhugee waliin jiraachuun achi keessa jira. Kanaaf gaafa irreechaa marga jiidhaa, lalisaa, hundeedhaan buqqee kan fiixeessaan kutamne qabannee, abaaboo qabannee, warri bokkuu qabatan bokkuu qabatee, warra alangee qabatan alangee qabatee garam deema gara haroo. Gara haroo. Yoo irreecha tulluu ta'e immoo gara tulluu. Maaliif haroo deemana? Maaliif haroo qarqara deeme? Kunis filsifinnaa of keessaa qaba. Maalidha inni? Haroon suni according to Oromo ontology. Haroon suni iddoo qulqulluu. Iddoo iyyi hin jirre. Iddoo yaadni keessi yaalaa hin bittinnoofne. Iddoo itti baay'ee cool ta'e. Iddoo itti sammuu kee waliin wal dhageessu waan ta'eef eessa deema jechuudha? Laga san qarqara deema. Inni biraa immoo haroo san illee kan uume waaqa ta'uusa. Haroo boora'e san immoo kan deebi'ee qarroo akkasiisan godhe yeroo sanitti immoo waaqa ta'uusa. Simbaalikiidhaaf mallattoodhaaf marga san abaaboo san kana si uume lafa kana si bareechee isa abaaboo kanaan si akkana godhee kanaaf galata kee jedhee achitti dhaqe. As keessatti waan hubachuu qabnu Oromoon intenshinii laga san galateeffatu tulluu san galateeffatu tokko illee of keessaa hin qabu.
sababni achi dhaquuf lagni iddoon sun iddoo qulqulluudha. Achi dhaabbatee iddoo bareedaadhas bar iddoo hawwataa haroo harsatee yoo ilaalte bakka turistoonni deemanii daawwatan yeroo makaanii of course hoteelonni riizoortonni hedduun kan irra jiran of course bakka hedduu sammuu namaatiif nama gammachiisu. Amma hawwataa ta'uusaa wanni ittiin hawwattu faranjiin tokko gaafa dhufu achitti waa wanni waaqeffachuudhaaf miti kan dhufu hawwataa waan ta'eef ija namaatti waan toluuf sagaleen achi keessa jiru gurra namaatti waan toluuf ilmi namaa yaada isaa walitti deebi'ee akka of dhaggeeffatuu fi uumaa wajjin akka connected ta'u waan godhuuf iddoo sun jechuudha. Akka qorataatti gaa yeroo baay'ee confusioniin irreecha wajjiniin wal qabatee yeroo irreechi ga'u ka'asayyuu waggaa guutuu hundumtuu afaan isaa qabatee taa'ee yeroo irreechi ga'u kana jeequmsa adda addaa warri miidiyaa hawaasaa kana irratti gadhiisan jiru. Irreechi aadaadha moo amantaadha? Kun warri amantaa adda addaa hordofanis lakki bakka irreechaan dhaqiina amantaa keenya hordoftu taanaan irreecha biran dhaabbatina kun immoo lakki amantaan koo amantaa kooti. Irreechi immoo bakka itti Oromoo argu, bakka itti gammadu, bakka hiriyoo tokko argu, bakka itti connect godhu akkasumas amma fooyya'ee immoo thanksgivingin Oromooti. Thanksgivingin Ameerikaa jiraachuu danda'a, biyyoota adda addaa jiraachuu danda'a. Akkasittiin kabaju warri jedhan jiru. Yoo wal nu jalaa dhaate immoo bakka itti Oromoo wal argu guyyaa biraa qopheeffannu irreecha immoo kan amantaa qofa sagoonni jedhanii immoo warri conceptually yaadan jiru. Akka qorataa tokkotti kun yeroo hundumaa daawwattoota keenyaafis ifa akka ta'utti. Yaada gaarii kaastee gammee galatoome. Asirratti wanti iddoo itti wal dha'u amma ani akka nama dhuunfatittis nan ilaala waan kana akka nama dhuunfatti nan ilaala akka qorataa tokkotti nan ilaala akka saba kanaatittis dhalataa saba kanaatittis immoo nan ilaala. Idduma itti wal dha'u tokko illee hin jiru. Numatu wal dhoofsisa. Numatu wal dhoofsisa malee iddoon itti wal dha'u tokko illee hin jiru. Maaliif seete? Mee oggaawwan darbe kana ilaali. Namni miliyoonni 7 miliyoonni 5 bakka tokko dhufe bishaan birciqoon tokko osoo hin jigin galuu jechuun irreechi naga, irreechi jaalala, irreechi araara, irreechi iddoo itti obbolummaa fi eenyummaa kee itti ibsitu akkasumaan uumaa kee isa si uume san wajjin connected taate waan si godheef galata galfatta jechuudha. Oromoon akka aadaa isaatiitti saba galata nyaatuu miti. Saba galata nyaachuu jechuun si gala miti waan si godhe saniif reciprocity kenna. Humility qaba. Gratitude of keessaa qaba. Galata jechuudha. Kanaaf iddoon itti wal dha'u hin jiru. Yaada namaatu waan san wal dhoofsisa. Akkan anii fi ati itti yaadnutu wal dhoofsisa yookaan immoo wal bira wal cinaa akka deemu godha malee ofii isaatii kontentii yookaan elementiin itti walitti bu'u tokko illee hin jiru. Duraan jedheera. Ilmi namaa gaafa dhalatu intellect mindii fi free willii qabatee dhalataa jenneerra. Intellect mind jechuun ani eenyuun na uume maafan dhufe eessan jira maafan jiraadha eenyuun na jiraachisa kan jedhu kana beekuu barbaada. Intellect mindii waan qabuuf. Kanaaf immoo murteessuudhaaf ana kan na uume abalu akkanattan uumame kanaafan jiraadha. Free willii qaba kanaaf murteessuudhaaf. Kanaaf anii fi ati amantaa mataa keenyaa qabna. Waan itti amannu tokko hin qabna. Waan itti amannu saniif immoo waan amannuuf hin beekna. Irreechi guyyaa galateeffannaati jenneerraa isa kana Oromoo qofa miti by the way. Ameerikaan hin qaba, Kanadaan hin jira, biyyoonni garaagaraa hin qaba. Wanna addaatii miti. Kanaafuu iddoon itti confusionii uumu hin jiru. Sababni jala bultii irreechaa jala gaafa ga'ee social media kana deebisanii tole dhimma kana social media dhanis haa ta'u conventional media whatever maaliif naannoo caamsaa keessa yookaan immoo naannoo muddee yookaan naannoo maaliif hin kaasne? Maaliif waggaa guutuu hin barsiifne? Maaliif waggaa guutuu waan kana hin barsiisne? Warri abbootiin amantaa dhimma kanarratti walitti bu'aa waan akkasiiti kan jedhan kunis waan akkasii kana intentionally itti yaadamee jala bultuma irreechaa kanarratti kan kaafamu
amantaa kee oggaa guutuu barsiisuu dandeessa. I'm deadly sure naannoo caamsaa naannoo muddee maalii kana keessan kaasanuu waa'ee kana. Namuun kaasu. Yoom ka'a jala bultiin torbeen irreechaa gaafannoo jedhu miidiyaadhaan yommuu waa'een irreechaa kuni miidiyaan hundi maal jedhu. Akka miira inaaffaa wayii tokko natti fakkaata yeroo jala ga'u kan isaa. Hin dhiphisas natti fakkaata namni dhiphata natti fakkaata waa'ee baqqaa irreecha kana sirbasaa maaliisaa kana yommuu ka'u iddoo garagaraatitti mallattoowwan waa'ee irreecha kana kabajuu faarsuu ulfinasaa argisiisu gaafa argu waan dhiphatu natti fakkaata garuu kana ta'uu qabu. Kuni gonkumaa ta'uu qabu. Irreechi iddoo itti amantaadhaan walitti bu'u tokko jira jedhee hin yaadu. Ani akka nama dhuunfattis nama qorataatittis waan tokkootittis. Kanaaf osoo isa kana wal harkatti qabuu baanne Oromoo kan isa taasise dhiigni gammee yookaan dhiigni koo adda ta'eeti miti dhiiga faranjii tokkorraa. Oromoo kan isa taasise seenaa waliin qabaachuu, aadaa waliin qabaachuu, afaan waliin qabaachuu, duudhaa safuu waliin qabaachuu. Isa kana waan ta'eef Oromoon tokko kan waliin qabu immoo tokko afaanii ittaane sirna kana of course dhiigas waliin qabaa dhiigas hin qaba garuu isa sirna guddaa dur kalaqee UNESCO addunyaan beekamtii kenneef sirna gadaa kana achi keessa immoo irreechi kan ba'e kana wal harkatti qabuun kuni baay'ee barbaachisaa natti fakkaatu ta'uus hin qabu. Dargaggootaaf dhaamsa akkamii dhaamta? Ani dargaggeessi faayidaa irreechaa dargaggootaaf faayidaa irreechaa sadarkaa kana geessisuu itti fufsiisuu keessatti rooliin dargaggootaa maali? Uummatarraa immoo maal eegda akka qorataatti? Uummannis ta'ee dargaggeessi ofiifuu hin beeka. Ittiin himooni na yaadachiisa malee hin beeka waan ta'eef. Maaliif seete aadansaa duudhansaa safuusaa isa keessa jira dhiiga isaa keessa jira. Kanaaf wal yaadachiisna malee walitti himnu. Faayidaa isaatis hin beeka. Irreecha akkuma duraan jenne guyyaa itti Oromoon guddummaasaa jabummaasaa baay'inasaa eenyummaasaa guyyaa itti calaqqisiisudha. Adda babayii itti calaqqisiisudha. Galata galfattee ani immoo kana addunyaa kanatti argisiista. Fira kee dhumannootti argisiista. Sabaaf sablammiitti argisiista. Oromoochuun kana aadaa akkasii qaba, uffannaa akkasii qaba, sirba akkasii qaba. Galata kan galata qabuudha. Eenyu wajjin uumaa wajjin kan galata qabuudha. Jettee sabaaf sablammiitti biyyoota ollaatti addunyaatti of beeksista. Addunyaan gaafa kana sii arge sabni kun saba akkasiiti. Addunyaa kana keessa gaafa jiraattu iddoo kee yoo beekte iddoo sii kennama. Iddoo kee yooti beekte iddoon kiyya kana taani sii kennama achi keessatti ga'ee kee taphatta. Yoo iddoo kee hin beekne addunyaan kun iddoo siin kennitu. Iddoo siin kennite immoo maaliif akka jiraattuyyuu maal akka hojjettuyyuu hin beektu. Kanaaf Oromoon eenyu akka ta'e hortee kuush isa guddaa gaanfa Afrikaa kana ta'uusaa carraa ittiin argisiisudha. Carraa ittiin addunyaatti ani saba akkasiiti. Uffannaan koo akkasii, afaan koo akkasii, aadaan koo akkasii. Kanaaf iddoon akkasii naa mala. Name it and claim it. Addunyaa sii kennite iddoo. Isa booda akkasii ta'utti taphatta addunyaa san keessatti. Kanaaf Oromoon eenyu haa ta'u. Qeenxeedhaanis, gareedhaanis, lagaanis, eessanis jiru kana hubatee tokkummaasaa kana cimsachuu. Irreecha isaa kana sirriitti maal gochuutu irra jiraataa? Guddisuu, kabajuu, kabachiisuu, ulfeessuu, addunyaatti agarsiisuu. Kana booda irreechi akka sirna gadaa kophaa isaatiitti UNESCO irratti galmaa'uu qaba. Dargaggeessi kanarratti hojjechuu qaba. Beektonni, qorattoonni kanarratti hojjechuu qabu. Haadhi siinqee, abbaan gadaa kanarratti hojjechuu qaba. Mootummaan kanarratti hojjechuu qaba. Maaliif yoo jenne ayyaanni adda babayii akkasii kun miliyoonni torba bakka tokkotti dhufee nagaan jaalala akkasii walii hiratee yaada walii kennee abjuu borii walii sheer godhee eenyummaa isaa cimsatee tokkummaa isaa obbolummaa isaa ibsatee ayyaanni itti kabajamu ayyaana guddaa kana waan ta'eef addunyaan asirraa himaanitii barachuu qaba. Akkamitti miliyoonni kun akkanatti orderii isaa ilaalle safuu kanammoo maaliif ta'e seete irreecha keessa safuu jira. Safuu samtuu akka nagaan akkanatti kabajuusii godha jechuudha. Kanaaf Oromoodhaaf irreechi kun faaya isaati, aadaa isaati, eenyummaa isaati, guddummaa isaati.
bifa saniin kabajatee addunyaatti sabaaf sablammiitti argisiifatee guddummaa isaa kana caalaa argisiisuu qaba jechuudha. Wanni biraa maal of keessaa qaba? Wanni biraa wanni of keessaa qabu jiru. Kanaaf bifa kanaan itti deemame duudhaan isaatu duudhaa nagaati. Duudhaa araaratti duraan maal jenneerra? Irreecha haloo qabattee haroon buutu. Irreecha deemtu hin jenne. Kanaaf nagaa buustaa jechuudha. Addunyaan immoo kan dhabde nagaa. Irreechi immoo nagaa jechuudha. Kanaaf isa kana addunyaatti himuu argisiisuu irratti hojjechuun nurraa eegama. Kanaaf dargaggeessi maal gochuu qaba? Kana caalaa uffata isaatiin bareedee uffata isaati irratti immoo duudhaa isaa eeggatee akka barbaadetti faashinde waan ta'eef osoo hin taane duudhaa isaa eegee bareedina irreechaa kana haala itti dabaluun dizaayineroonni keenya warri huccuu irratti hojjetan maal irratti hojjetan isa kana sirriitti irratti hojjetanii dargaggeessi keenya waan qabu uffatee haaraa qabaate haaraa isaa uffatee yoo haaraan qabaanne miiccatee miidhagee irreechi yeroo baay'ee argiteetta ta'e uffatni isaa uffata adiidha. Adiin immoo qulqullina bakka bu'u qulqulluu jechuudha. Akkuma gubbaasaa adii qulqulluu ta'e kana keessi isaallee bifuma sanii. Irreechi simboolikumti isaatiyyuu jechuudha. Amma gaafa guyyaa kabaja irreechaa kana deemnu uffata adiitu mul'ata miti. Of course diizaayiniidhaaf maaliin keessa hin bu'a. Kuni mataa isaatiin ergaa qaba jechuudha. Kanaafuu akka duudhaa isaatiitti waan abbootiin gadaa haadhi siinqee nuun jedhan dhageenye akkasitti yoo kabajne deebinee kabajamna. Eenyuun sabaaf sablammii biraatiin ollaadhaan addunyaadhaan. Addunyaan irreecha gaafa jedhame dafee Oromoodhaaf iddoo kennuufii fi recognize gochuu qaba jechuudha. Kanaaf kuni baay'ee wanna kalee dheengaddoo yookaan oggaa har'aa yookaan oggaa dhibba har'aa dhufee miti. Abaabileen guyyaa isaatu hin beeknu. From time immemorial practiced ta'aa kan dhufe waan ta'eef har'a dhufneetoo harkatti qabu. Har'a dhufneetoo no akkasii miti anatu si barsiisa. No irreecha akkasii miti jechuun sirrii miti. Ta'uus hin qabu. Extreme paternality paternalism kan jennu jira. Anatu si beeka. No hin beeka innu. Hin beeka. Kanaaf akkuma beeku sanitti osoo waca namoota tokko namoota muraasa intentionally namoota godhan kana osoo dhaga'uu hin barbaachisin jila isaa kana. Ela abbaan gadaa Oromoo akkas jedhe. Aadaan nafa kan qaama ofiiti. Nafa ofii immoo kan eeggatu abbaadha. Kanaaf Oromoon jila isaa guddaa kana ayyaana isaa guddaa kana eegfachuu, tikfachuu, kabajachuu, barsiifachuu namoota misunderstand godhe kanallee bifa kanaan itti muudha. Kunoo amma saayinsii wajjin wal bira qabnee koo ilaalatii jirra. Iddoo itti wal bu'u tokkollee hin jiru. Isarra maalidha kan godhe inni kuni? Ilmi namaa uumaa fi uumama wajjin araaramee filoosofiis keessa jiru laali gamme. Ilmi namaa uumamnii fi uummanni araaramee wal hubatee wal dhaga'ee baalaansiisaa madaallisaa eegee yoo hin jiraanne ilmi namaa addunyaa kanarras jiraachuu hin danda'u. Kanaaf hongeen kan uummata kan addunyaa miidhaa jiru. Kanaaf kan lagni guutee yookaan immoo isa lolaan addunyaa miidhaa jiru. Abiddi garaagaraa kan addunyaa miidhaa jiru. Maal waan ta'eef uumamnii fi uummanni baalaansii isaa waan hin eegneef. Kanaaf irreechi immoo kana barsiisa. Kanaaf giriinii kana. Amma giriin leegaasii jennee yookaan immoo addunyaan waa'ee aroongaadee giriin inerjii giriin maal jenna miti. Irreechi durumaa qabee kanatti amanaa kanaaf kanaan raawwatas. Mallattoo isaa sanii fi kan magariisa kana qabatee gadi ba'u. Mallattoo isaa sanii fi bareedina kanaa fi kan abaaboos qabatee gadi ba'u. It is a symbolic representations of what green kan jennu jechuudha. Addunyaan amma kan akkanatti iyyaatii jirtu jechuudha. Kanaaf filoosofii guddaadha. Beekumsa xabboo guddaadha. Beekumsa akkanatti bira darbamu sii miti. Kunuunfamuu fi guddisuun kan barbaachisuudha. Egaan barsiisaa Geetaachoo dhugaa dubbachuudhaa fi waan daqiiqaa muraasa kana keessatti waan irreecha overloaded waan hedduudha kan nutti feete daawwattoonni keenyas immoo waan hedduu argataniiru beekumsa hedduu kanarraa argatu jedhee yaada. Yeroo biraa immoo waan gadaa irratti immoo deebinee wal argina gammadaa shoo irratti guyyaa irraa kana yeroo qaalii irraa fudhattee nu waliin argamtee shoo keenya irratti waan dhiyaatteef immoo galatoof dhufaa dhufiin jirna. Egaa gabaabina yerootiif qofa asirratti dhaabuudhaaf dirqama. Cheers. Eeyyee bal'aadha. Egaa yeroodhaaf hin ga'a. Ayyaana gaarii nuuf haa ta'u. Thank you.
waraqaan eenyummaa dijitaalaa dinagdee dijitaalaa hirmaachisaaf Itiyoo Telekoom. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin hedduu barsiisaa fi akkasumas waan irreechaa fi gadaarratti waan hedduu kan dhageessan obbo Geetaachoo Taaddasaa dhageenye kan guyyaa har'aa kana fakkaatu. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin waan turtaniif gammadaa shoo daawwachaa waan jirtaniif immoo kabajaa fi gammachuu olaanaa nutti dhaga'ama. Qophiin keenya guyyaa har'aa asirratti xumuruudhaaf dirqamne jirra. Egaan hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin waan turtaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Gammadaa shoo kan guyyaa har'aa asirratti raawwatee jira. Torban keessummaa biraa qabannee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa kan isiniif seennu ta'a. Guyyaa har'aa immoo sagantaan kun akka kanatti tottolee babbareedee isin biraan akka geenyuuf immoo ogeessonni stuudiyoo keenya daayirektarri qophichaa Antiikoor Isaayyaas akkasumas ogeessonni kaameraa Abdii Jireenyaa fi Biqilaa Mitikuu waliin turani hunduma isaanii galatoomaa ulfaadhaa jechuun hin barbaada. Egaa torban nama torbanii nu haa taasisu. Nagaan.